Yooyaa ammallee yooyaa hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi sanbadaadha babaaroo fafayyuma nagaaf jalaltii sana dhaqqabdu bakka nu hordofuu jirtan cufaatti Anasli Galgaloo jedhama. Kunin sagantaa keenyaa karaa Facebook Live san dhaqqabu sagantaa irraatti wani nurratti xiyyeeffanne gahee dubartooti Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabdu. Akkuma beekamu dubartooti Oromoo gahee guddaa qabdi qabsootan keessatti waan hedduu qabsootanaaf kaffalte haadholii Oromoo hedduun dubartooti Oromoo hedduun dhiirota isaanii qabsoo kanaaf dhabanii kaan irra du'anii kaan irra hidhamanii ijoollee isaanii kophaa guddisuu jiranii. Kaan ammoo ijoollee isaanii ilmi isaanii dubartoota isaanii irratti dhabanii dubartooti garii ammoo haadhaaf abbaa isaanii qabsootanaaf dhabanii ijoolluma isaanii irra kaasanii akka haadhatti akka abbaatti ijoollee isaanii guddisanii. Akkuma beekamu dhiirota hedduu yookiin nam jabaa dubartii jabduu duub jira jedhan milkaa'in dhiirota hedduu namni duub jiru yookiin namni chochuu haadhi isaanii haadhi warri isaanii yookiin obboleeyyan isaanii garuu warri kun fuulduraa dhufee beekamtii akka dasan argatu. Tanaaf keessummaan teennaa ta'arnu qabannee dhiyaannu dubartii akkuma dubartoota hedduu akkuma haadholee Oromoo hedduu qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabdu. Namni ani irra dubbadhu haadhi warra Jawaar Mohaamedii fi falmattuu yookiin falmituu mirga namoomaa adde Arfaasee Gammadaa ammoo sabab teknikaatii fi viidiyoon argachuu hin dandeenye sagalumisii dhageettanii Arfaasee yaamichkeen fudhattee nu waliin argamu yookiin nu waliin dubbachuu keessii fi hedduu galatoomi. Akkam jirta Aslii ulfaadha waan naaf feertanii. Galata guddaa qabdatu nu waliin argamu keetii fi namni hedduun haadha warra Jawaar Mohaamedii fi ta'uu hanke malee duubanii Arfaaseen eenyu akka dasas hin beekani mee nu hubachiisa Arfaaseen eenyu eessa dhalatte eessa guddatte? Ana Keenya dhaladhee ammoo Ameerikaatti guddadhee. Minnesota keessatti guddadhee actually barumskee sadarkaa duraaf lammaaffaaf illee college illee asumatti fixadhee. And come I think namni gari beeku hawaasa Oromoo keessatti diqqeenyumatti keessatti hirmaachuu jalqabe karaa waldaa dargaggoo Oromoo Minnesota waldaa dargaggoo idil addunyaa keessatti illee hawaasa Oromoo bal'aa keessatti gahee adda addaa taphadhee ture. Hawaasa Oromoo callaa osoo hin taane illee hawaasa biyya kanaa keessatti illee gama siyaasaa illee gandaa ollaa fi magaalaa keessatti illee gahee adda addaa taphadheetiin jira. So kan hunda hojjedhee hagammaa and then ammaan tanatti karaa advocacy'n hojii adda addaa hojjechuu jira. Keenyatti dhalachuu kan kee anam dhaga'u jira. Keenya eessatti dhalatte? Keenyatti baratte moo eeguma guddatti gara Ameerikaa galte? No. Diqqeenyumaan achi bahe gandaa US atti iyyuu hin beektu dhugaa yoo jenne. Diqqeenyaan achi bahe. Waggaa tokko eegii Jawaar hidhame akkamiin dabarsite? Mucaa kophaa guddisuu moo ammoo dubbii yookiin adeemsa murtii ka Jawaar kan fageenyaan hordofuun akkam sitti taate? Waggaan darbe kun hedduu ulfaataa ture. Karaa adda addaan I think warri hidhamuun irraa fagoo jiraachuun illee rakkoo guddaadha. Maal jennaan because waan hundaa kaachi dhageet namirra dhageettaa. So haalli isaa hedduu karaa yaaddoo hedduu natti fide tokko maaltu ta'u jira akkamiin ta'a warri maal keessa jiranii gaaffii kan hundaaf gaafatta halkanii guyyaa waanum kan yaadda. Kaatiyaa callaa osoo hin taane ka Oromoo mucaa kennallee yaadni isaa gaaffiin isaa abboo yoom arguu danda'a yoom Oromiyaa deemuu dandeenya abboo maaf as hin jirre ijoolleen inni amma waggaa 5 guutuu fi waggaa sunitti ijoolleen gaaffii hedduu si gaafatte akkasumatti iyyuu so gaaffii kan itti ida'ame waa'ee abbaa waa'ee hedduu gaaffii jajjabduudha. So gamsuniin hedduu ulfaataa ture ammoo sunuma osoo jiru karaa advocacy'n karaa hawaasa waliin hojjechuu akkamiin warbii jiran akkamiin falminee fi sagalee warra addunyaa beeksisuuni sun hedduu irratti hojjechaa turre. Akkuma tammaan tan jette ilmi keessanii kan maqaan Oromoo baay'ee gari hojii Oromoo jedhan Oromoo bal'oo sanii Oromoon ilmi isaaniiti. Oromoon waan hedduu na gaafachaa ture jette. Amma miirri kee jiru maal fakkaata? Guyyaa guyyaan adda amma
turban lamaan dure was Father's Day bii kanatti, bii kanatti holiday hedduu guddisan karaa TV'n karaa, fulaati deemcufa advertising waan godhanii fi ijoolleen hin arget. So, sun diqqoo miirhamaa keessa maaf akkamiin abboo arguu hin dandeenye Father's Day, even bilbilaaniyyuu. Akkuma beektan darbee bilbilaan wal argina ammoo sun guyyaa murtaa'e argina. So guyyaa kaanii waan tokko ka'e abboo bilbiluu fedhaa jedheen bilbiluuf hin dandeenyu sababuma adda addaa kenneefi gaaffii sun ofirraa dabarsa. So it's just it's an ongoing, dhufee gaaffiin inum ka'a hagum danda'een deebisuuf yaala. Waggaa tokkoon keessatti carraa waliin dubbachuuf carraa gamgaa argatan waliin jawarfaa waliin dubbachuuf sii fi Oromoon. Darbeen haasofnaa yeroo garii torbaanitti mar tokko depending on maaltu ta'u jira yeroo garii torbaan lammoo ji'a ga'ellee num jira akkuma haalaati. Dhimmi hidhamuu Jawar ilaalchisee akka dhiibbaan Itoophiyaa irratti taasifamu hawaasi Oromoo sochii adda addaa taasisaa ture. Sochiin kuniin akka ati ilaaltutti hagamii bu'a qabeessa? I think warri biyya alaa warri diaspora baran hojii guddaa hojjetan. Asli turee jettee hojiin sunittum jira hin dhumne haga warri Oromoon hundinuu waa'ee kanaaf haga warri hidhamanitti ittuma fufti. Barkan wanni nu barannee ajjecha Haacaaluu warra ka'ee warri Jawaarfaa warri nama hedduutti hidhame. So I think sun hedduu warri biyya alaa dhaga'ame xiqqaa guddaa osoo hin taane namni hundinuu karaa advocacy'n ka'e hedduu na boonseyyuu maal jennaan durii nama muraasa deemee hiriir bahee dhalaa barreessee waan adda addaa godhu ammoo barana ijoolleen ka durii waa'ee Oromooyyuu hin beekne sirriitti hin beekne kaanii kun qabsoo jedhanii akkamiin hirmaachuu danda'a maal godhuu danda'a dandeettii kiyyaa beekumsi kiyyaanii qabsoo kanatti hirmaachuuf jedhanii waan adda addaa fidan biyya alatti hojii gaariitti hojjetame ammallee ittiin fufee jira. Wanti namni hedduun hubachuu dadhabe lammummaa Jawaar Mohammediiti. Jawaar lammii Ameerikaa moo ka Itoophiyaa yookaan Ameerikaa ta'e biitii hedduun Ameerikaan guddoo califtee jedhu yookiin wanni isaan hojjechuu jiran kan hin beekne jira. Amma kanatti inni lammummaa hin qabu. Ka Ameerikaas gadhiisee warri mootummaan Itoophiyaa illee lammummaa biisuuniitti kennuu didan. Kanaafuu inni lammummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Hin qabu rakkoon guddaan suni. Because Ameerikaan illee hagwee falmuu fi akkuma namaatti falmuuf danda'an malee akka lammii ofiitti falmuuf hin danda'ani. Kaachillee inni karaa adda addaan yaalee sababa adda addaan itti kennuu didanii. Jawareegii akka jijjiiramii siyaasaa Itoophiyaatti dhufu gahee guddaa taphatee namni cuftiin beeka. Ammoo gaafa inni gar biyyaatti deebi'e gaafa inni Itoophiyaa deebi'e inni hidhamaa jettee yaaddee beektaa? Dhugaa haasaa faslee beekee ture maal jennaan seenaa biyyi sunii yoo ilaalte waanuma kana deemaa ture. Dhugaa namni hedduun jijjiiramaa dhufu jedhanii ammoo biyyi sun still wasn't stabilized. Jijjiiramni namni abdatu suni laf qabatee aktansaa itti maal jedhe. It wasn't established yet. It was still in progress. Potentially qabaachaa ture malee jijjiiramni dhugaa hin dhufne. So haalli mootummaan biisuunii ka bar dheeraaf godha ture waan jijjiiramu abdillee irraa qabaachaan ture. Akka gamkiyyaatti. So there was potentially warri hidhamanii yookiin waan adda addaa godhuuni sammuu kee keessa ture. Ittimtee akka yaaddotan qabaate yookiin akka inni hidhamu beektu kana yaada kan kee is waliin geettee yookaan is waliin qooddee?
Waan hedduu yaadii hedduu itti himee ture. But inni akkuma isan beektanii argitanillee alaa waan tokko irra ciccee irra hin deebi'u. So waan kanan godhuu qabaa yeroon isaallee yeroo warri asii deeman irra deemnee achi jiraannee jijjiiram kana fuuldur deemsisuu fi sunitti qabsoo kanaaf jiru jedhee deeme. Eegi inni dhamee waan hedduutu ta'ee keessumaa gaafa warri lagana nyaataa turkaanii Oromoon hedduun yaada guddaa keessa galanii akka haadha warri isaatti akka haadha ilmi isaatti maaltu si dhagam gaafas? Hedduu stressii na godhe. Duraaniyyuu yaaddoon kana jiru hin cime. Maal jennaan yaadda rakkoo dura sunirraa amma karaa fayyaatti dhufe. Yoo nyaata lagattu especially guyyaa 40 qaamni kan keellee jijjiirama adda addaa keessa deemaa warrilleen hedduu dhukkuba turan Jawaar taatus Hamzaas Gammachuus hundinuu waan rakkachaa turanii and mana kiimii deemuu hin dandeenye. So halkanii guyyaa haga dandeenyu waan godhuu dandeenyu dhiibbaa asii godhuu qabna goonee and then kan waaqumatti kadhachuu because yeroo waa'ee fayyarra dhufu namni control godhuu hin danda'u haga warri mana kiimii deemanii ilaallatanitti hedduu rakkoo guddaa keessa tura. Jijjiiramii dhiyen kan dhufe ammoo Baqqala Garbaa fi Jawar Muhammad Faatii shakkii haqa argachuu fi shakkii qabnaa jedhanii murtiitti dhiyaachaa yookiin dhiyaachuu didanii atiin adeemsi himannaa isaanii kana waggaa tokko keessa hordofuu turtan keessatti dhimmi isaanii huniin haqa sirriin argataa jettee abdatta? No, hin abdadhu maal jennaan akkuma warri mar hedduu jedhanii rakkoon kun yeroo waa balleessanii hin hidhamne waan rakkoo siyaasaa taatee fi furmaanni isaa karaa siyaasaan dhufa. Jechuurraa callaa osoo hin taanellee adeemsi man murtii yoo arginullee akka sun mirkanaa'e hin beekna. Haga ammaa deebiin warra tokkollee hin deemine murtiin tokkollee murtoofne lafumirra harkisu waan jiraniifi I think murtoon warra murtuun sirrii jedhee yaada. Jawar Muhammad nam beekama nam xiinxalaa siyaasatii waan siyaasaa hedduu hojjetee waan hawaasa hedduu hojjetee namni hedduun karaa miidiyaa hawaasaa kan irraa hordofuu malee qaamanis hin beeku. Akka haadha warri isaatti akka haadha qabsaa tokkootti akka haadha warra qabsaa tokkootti Jawar eenyu caala beektaa? Jawar eenyu jettee ibsita akka haadha warri isaatti akka nam akka dassaa is beekutti? Also sun jirutti I think Jawar nama kutataadha. Yoo waan tokko murteeffatee godhaa karaa kana yaaluu qaba yoo jedhe nama irra hin deebine. Haala inni ammaan tan keessa jiru sun hin garsiisa. Waan tokko amannaan ittuma fufaa and kabiraan Jawar taphachuu jaalata. Yoo miidiyaa irra jiru hojii irra hin jirre nam qoosu jaalatu nama hedduu taphatu. Gaaf Jawar waldaa dargaggoota Oromoo addunyaa hundeessee waliin turtanii jedhanii mee waan isaa nutti himi? Nuyyuu karaa suniin wal baranne yaad sun fidee karaa adda addaatiin nu hangaafas waldaa dargaggoo Oromoo Minisoota keessa hirmaachaa ture. So karaa suniin na qunname. I think dhaabuuni muuxannoo hedduu kenneef because akkuma yooman tokko jaartu you lay a breakdown bu'uura isaa keettee ittumedaa waan deemtuu fi experience gaarii ta'ee fi uummatallee barachuu fi bu'uur sunitti asiin ga'e is callaa osoo hin taane warri daaddaa keen ka gaafasi arra hawaasa Oromoo keessatti ga'ee adda addaa katabachuu jiran waldaa dargaggoo Oromoo iddila addunyaa keessa ba'anii training adda addaa fi haasaa adda addaa fi experience sun argatanii arra hawaasa keenya tajaajiluu jirra.
dhaggeeffattoota yookiin hordoftoota BBC Afaan Oromoo kun sagantaa keenya karaa Facebook Live isaanii dhaqqabu kan isiniif dhiyeessu jiru an asli galgalooti namni nu dubbisuu jirru karaa sagaleetiin viidiyoo isii ammaantan teeknikaa fi arguu hin dandeettanii Arfaasee Gammadaa Arfaasee falmatu mirga namoomatii haadha warra xiinxala siyaasaa yookiin miseensa Kafaa'oo Jawaar Mohammed waan arraa nurra ibsuu jirru wagga tokko erga Jawaar hidhame isaan akkamiin dabarsanii wagga kana akkamiin dabarsanii isii akka warra Jawaarii fi ilmi isaanii Oromooni taaleni gaa'ee dubartooti Oromoo qabsoo Oromoo keessatti qabdu irraa haasa'uu jirra. Arfaasee yoo gam kan keetitti deebi'ee Jawaarri nam dhaadannoo Oromoo fas jedhamuun addunyaa irratti beekame. Kanaan booda Jawaar ees gaa jettee yaadda? Jawaar akkuma siin jedhe kutataadha. So gaafa Oromoo firstii jedhee hin teenne akkamiin mirga uummata keenyaa kabachiisuu danda'a akkamiin uummanni keenya mirgi namummaa argatanii jiraachuu danda'an jedhee ka'ee ammallee akkasuma man hidhataa illee hojii hedduu hojjechuu jira akkuma arginu gaafa uummata keenyaaf falma even yeroo lagannaa jalqaban akkasumatti hin kaane rakkoo adda addaa gaafas gammachuu ayyaana irra gahaa ture maatiif firoota deemanii ilaalan irra ka'e ufiif jecha warri lagannaa sun hin jalqabne namaa fi jecha waan jalqabanii fi achumtaa illee uummata keenyaaf falmuu jira. So fuulduraaf illee akkasumatti fufaa bakkum jireetti. Dubartoonni Oromoo akkuma reefuun jedhee qabsoo Oromoo kan keessatti gahee guddaa qabanii waan hedduu kaffalanii atiin akka dubartii qabsooftu tokkootti akka warra qabsoo Oromoo kan keessatti waan hedduu keessa bahee fi dubartii Oromoo beekamtii isaaniif maal beekamtii isaaniif ta'e argachaa jiranii akka yaaddutti? Asli sun gaaffii hedduu gaariidha. Gaaffii ture. I think beekamtii barbaachisaa argachuu hin jiran. Akkuma dubartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti jalqabumarraa keessatti hirmaachaa ture. Arrallee ittuma hirmaachaa jiranii karaa adda addaatiin waraan keessa ta'uusii akkuma ammaa karaa advocacy adda addaatiin hirmaachuu jiranii. Ammoo seenaa warraa hojiin warraa dansa beekamutti hin jiru. Ammoo dhiibuma jiran maal jennaan beekumsaaf hojjechuutti hin jiran waan qabsoo kanatti amananiif irratti hojjechuu jiran malee beekumsaaf hojjechuutti hin jiru. Beekumsaaf hojjechuutti hin jiru callaa osoo hin taane akka hawaasaatti ibsuun hedduu barbaachisaadha. Sun dirqama nama hundaati. Atiin akka nama abbaa warra kan keetii qabsuuf gumaachee ammallee akkuma nam tokkootti wanni hedduun sirra eegamu waan akka rakkoo akkamifaa si mudatu yookiin challenges akkamifaa kee baata? Arfaasee? Dhaga'u jira. Nam kaanii namni hundinuu rakkoo adda addaatti mudata, right? Akka dhuunfaatti akkuma duraan jedhee yoo namni tokko maatii keessa hidhamee yookiin ajjeefamee gahee warri taphachaa turetti jira. So gahee sun sirra bu'aa, right? So akka maatiitti rakkoo sun hin mudate akka hawaasaatti akka dhuunfallee waan adda addaa jira. Ammoo rakkoon kun nam hunda ka maatiin irraa hidhametti irra ga'u jiru dhugaan biyya alaa jira. So xiqqoo salphaadha. Ammoo warri biyya keessa jiranii ka guyyaa guyyaan waan kan argaa jirutti fufaa jirutti skeeliin isaa adda. Qabsoon kun nam hundaaf addaatti affekti godhuu jira. Gaaffiin hordoftootni irra dhufu namni hedduun gaaffii hedduu si qaba. Ammoo gaaffiin namni hedduun gaafate tokko atini Oromoo xiqqaa akka ilma kan kee akka ilma bacaalu gochuuf maal barsiisaa jirtaa jedhan? I think inni duraanii sammuu isaa akkasuma I think
karaa barumsaanii karaa seenaa waan ani ofii baradhellee itti himuu and so hagum danda'e waan hundaanii akka inni abbaa isaa caalsa namuu fedhe iyyuu akka caalu guddisuun yaad kiyya so hanga danda'een irratti hojjechuu jiru. Qabsoon Oromoo gar fuulduraatti maal ta'uu qabaa eenyufaa irraa maal eegamaa jedhan namni tokko karaa feesbuukiitti gaaffii sii dhiyeesse kan Arfaasee naa gaafadhaa jedhamee atiin qabsoon Oromoo gar fuulduraatti maal ta'uu qabaa eenyirraa maal eegamaa jettee yaadda? Qabsoon Oromoo akkuma jiru dhiibamaa nam tokko callaa irraa bu'aa hin eegannu akkuma argine. Qabsoon kun waan hedduu of keessa qaba. Waan hedduu akkuma of keessa qabutti namni hundinuu gahee taphachuu danda'a. Dhugaa namni hundinuu hiriir ba'uu hin danda'u, namni hundinuu hin hidhamu, namni hundinuu bosona hin seenu. Ammoo hundinuu qabsoo kan keessatti gahee fi an maal kennuu danda'a, beekumsa akkamii qaba, dandeettii akkamii qaba jedhanii gaafatanii qabsoo kan irratti hirmaachuun I think akka hiyyaatti dirqama waan guddaa ta'uu hin qabu. It doesn't have to be namni hundinuu gahee guddaa taphachuun qaba. Akka salphaatti for example yoo Twitter campaign jiraattee mi tweetii xalaa barreessi hiriir baay'ee waan feetaatillee gahee kan kee barbaadda dhiibseeni yoo namni hundinuu itti hirmaatee dhiibee qabsoon keen bakka nu barbaanna gahaa. Namni qabsaanii jihan keessa yookiin guyyaa lama akka dabre waggaa dabre jeefamee Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluun du'i isaa Oromoo hedduu gaddisiisee nama aartii yookiin karaa aartiitiin karaa aktivistiizim qabsoo Oromoo kanaatti waan guddaa yookiin gahee guddaa qabu. Atiin akka nam tokkootti Hacaaluu duraan beektaa wal argitanii beektu walitti dhiyaattu muddannoo yookiin meemoriiz isaan waliin qabdu jira. I think Hacaaluun ajjeefamu waan hunda takka uummata Oromooti hedduu nu dhagaame hedduu nu rifachiise. Maal jennaan Hacaaluun nam tokko callamita. Hacaaluun goota. Hacaaluun hawaasa keenya kakaasee karaa sirbisaatiin karaa adda addaan qabsaa'ee. Waan ta'eef Hacaaluun gahee guddaa taphatee qabsoo kan keessatti yaadannoo akkam qabu yoo jettee Hacaaluun yeroo waa'ee Oromummaa haasa'u very serious, serious ta'ee sitti haasa'a yeroo garii jira ka halkan guutuu ta'ee waa'ee Oromoo haasofnu. Akkasumas osoo jiru Hacaaluun akkuma hedduu si kofalchiise hedduu jookii godhaa. So akkasi qabadha nam taphatee nam si kofalchiise nam gammachuun isaa sirra darbeellee sirlee si gammachiisudha. Seenaa kan kee keessatti akka nam tokkoota akka dubartii Oromoo tokkootti waan Oromoo irraa dinqisiifattu maal qabda? Jabin Oromoodha. Dhugaa yeroo waa'ee Oromoo haasofnu waa'ee rakkoo haasofna haaluma yeroo nu keessa jiru malee uummanni keenya warra jabaadha. Maal jennaan waggaa 100 ol adum akkan mirgi warraa dhiibamaa irraa fudhatamaa hidhamaa ajjeefamaa dararamaa hagammaa dhaabbatee mataa ol qabata. Hedduu Oromummaa kiyyaan boona. Rakkoon keenya gad nu qabee nu hin diqqeessine. Rakkoon sun daranuu nu dhiibe haga bilisummaan nu dhiibu jira. Akka dubartii qabsooftuu Oromoo tokkootti namoota qabsoo jiranii dhaamsa akkamii qabdaaf? Dhaamsi kiyyaa jabaadha. Maal jennaan yeroo garii yoo qabsoo kan keessa jiraattu abdii kutachuun yaadni abdii kutachuun namatti hin dhufa. Ammoo akkuma hundinuu beeknu abdii kutachuun filannoo miti hin dandeenyullee
So ittuma fufaa hojiin keessan bu'aa buusuu jira. Yoo hin arginellee bu'aa buusuu jira. Xiqqoo nutti fakkaatu malee rizooltii guddaa qaba. Dhiibbaan hagamma gootan jijjiirama hedduu fide hagammaayyuu waan nu barbaanne hin geenye malee karaa sunirra jirraa akkuma jirrutti itti fufaa dhiibaa qabsoo kana daranuu finiisuu qabnaa. Yageenne qareera jirraa akkasuma dhiibaa jabaadhaa walumaan jabaannaa. galatoom Arfaaseetiin irraa waqtii tante fudhatteen waliin haasa'uu keetii fi hedduu si galatoomfannaa. Jawaariiniti Oromoolee nagayatti nuu himi hedduu galatoom. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa aganumaa kan waliin turte falbituu mirga namoomaa Arfaasee Gammadaa haadha warra Jawaar Muhammadiitii fi haadha Oromooti. Dubartoota Oromoo kan qabsoo Oromoo keessatti gahee qabdan kan guyyaa cufaayyuu waan hedduu qabsoo tanaa fi kafalaa jirtan kabaju guddaa isaniif qabna. Filaa BBC Afaan Oromoo deskirraa an asli galgalootii aga torbaan dhufuu keessumaa biraa qabannee isaniif dhiyaanna nagaa waaqa keessa nuuf oola.